Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtu ordoftotaaf kabajamtoota keenya. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha tibba kana muhaadaraan walga'ii gamtaa ulamootaaf ummata muslimaa lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa magaalaa Gabaa Dafinootti ta'e baay'inaaf cichoominni hawaasa muslima Wallaggaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e irraa dubbatamaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Maarree nutis yaada hayyoonni islaamaa kana irratti kennan isin biraan geenyaa turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Hayyuun islaamaaf daa'in biyya keenyaa Ustaaz Ibsaa Hasan akkana jechuun haasaa isaanii fuula miidiyaa isaanii irratti dubbatan. Wallagga keessa musliimootni ni jiru. Gaaffii kana kan gaafatu ummata amantii biroo qofa osoo hin taane numa muslimoota. Kun immoo nuti muslimoonni hammam obboloota keenya irraa fagaachuu keenya hammam wal dagachuuf wal hordofuu dhabuu keenya kan akeekuudha jedhan. Lafa kiiloomeetira muraasa nurraa fagaatu kanatti waggoota hedduuf ummata guddaaf bal'aa kana irraanfannee har'a yeroo isaan carraa miidiyaa argatanii as bahan Wallagga keessa muslimni kana hundamoo jennee gaafachuun fafa keenya. Namni obboleessa isaa bakka inni jiru dhaqee hin gaafanne yeroo inni dhufee ija haaraan isa ilaalla. Fagaannee nutti haaraa ta'e malee Wallagga akkanuma ture. Wallagga keessa kan jiru muslima lakkoofsaa duwwaa miti, muslima dhiirummaa imaanaatiin guutameedha. Nuti obboloonni keessan kan hin jiran jennee isin tilmaamne akkas yaaduun keenya dhiifama kan nu gaafachiisudha jedhan itti fufuun Ustaaz Ibsaa Hasan har'a garuu balballi gola dagannoo sun banameera. Gaaffiin sunis deebii argateera. Dachee imaanaa fi gootummaadha jechuun leellisan. Wallaggaan dachee ija barnootaati. Dachee dhiibbaan hundi yoo itti roobes imaanaa fi humna ishee hundee gadi fageeffatee sanyii qulqulluu biqilchituudha. Beegii Qondaalaa keessatti kan nuti har'a argine muslima imaanaan jabaate kan kiyyoowwan dinagdeetiin imaana isaa hin sharafne, goota obsaa kan dhiibbaa siyaasaa fi hawaasummaa akka gaaraatti danda'ee injifate, akka muka odaa kan hidda isaa onnee dhaloota haaraa keessa fageeffatee har'a haafizota quraanaatiin lixa biiftuu Wallaggaatii yafaaye. Seenaa awwaalamee turee fi firii har'aa jechuun akkas jedhanii dubbatan. Musliimoonni Wallaggaa seenaa keessatti tarsiimoo dagatamuu keessa turan. Ragaaleen jireenya isaanii akka hin mul'anne humni hedduu dhiibus ija miidiyaa jalaa fageeffamanii dhokatanus ganduma isaanii keessatti quraana haffazaa imaana dhalootatti dhaalchisaa turan. Har'a kan mul'achuu eegale firii waggoota hedduu obsa addaa kanaan eegamaa turedha. Anis har'a dachee imaanaa fi hayyummaan keessatti gabbate kana ooleen mirkaneeffadhe. Gootummaan amantii aanaa Qondaalaa magaalaa Gabaa Dafinoo keessatti argame kun madda itti amantiin keenya dhiha Itoophiyaatti deebi'ee itti babal'atuudha jedhan. Masjidonni isaanii mana keenya ni ijaarra, barnootni isaanii kaayyoo keenya ni deggerra, miidiyaan isaanii of ilaalii keenya bu'uursinee dirree addunyaatti baafna. Tokkummaan keenya humna keenya, dhufnee wal to'annee wal jabeeffanna. Wallaggaan lafa saba keenyaati, lafa goototaa fi hayyoota Oromoo hundaati. Wallagga koo biyya abbaa koo dachee hayyootaa, dachee gootaaf, dachee warra amantiif obseeti. Duumessi nageenyaa sitti haa roobu, biqiltuun guddinaa lafa kee warqee san keessaa haa daraaru jechuun Ustaaz Ibsaa Hasan yaada qopheeffatan asuma irratti goolaban.